يوم سنقفة أبا في الميول كيس جرا أفورينو إنه كيس جرا أي سجرا ما يسوس المنا ما تمو واقع التمرة Ustaz. يسوس أو في فوان يسوس المنا ما تمو Warahmatullah. أي دبت جرا كنافي يا يسوس المنامات بقولنا لك كاونتين لهم في المنامات دفع دقيقة لما نمي غافي قبل كوسة تكو تكو غافي مال بقى غافت لا أستاذ كان أي جراني فكاتا Ustaz, Assalamualaikum. عليكم السلام Naya Fayyada. الحمد لله فيادا Ya alhamdulillah. Rabbi umri keessa Rabbi barakanu fakauga. tunda kenyau abba mana kana rai gale hila ngora jalatitti Wallahi. namni Gas waqa kana sine man no jasa waqa nama makka khija kana waqa godate kamitti no jasa on Asal tahu. nama swaqas jira waqni nama swaqas jira munjur ati dubartis dhiira wanni jira munjur kasimi taariku أكاسي أكاسي Dubbi dubbuma. garte taarikun Itoophiyaa jiraas Ameerika jiraas wanni jira munjur lamani bakka takka jiraatu malee أكاس أكاس Yesus Kristus waaqayyo keenya waaqayyo isa waaqarra jiru teessoon isaa waaqarra abbaan keenya inni waaqarra waan kadhatan isiniif kanna jira gara abbaa kooti abbaa keessan oliin deema jedhee bar eega waaqayyoon bakka hunda jiraate maaliif ol baa asuma bakka hunda jira jedhan waaqayyo غافي تكون كبا أستاذ ayyee أستاذ غافي تكون كبا أبا فيلم ورقول باني أفورا كل ما في قدر غني ما شافنا أفورا كل قدر غني دا إني ساني وجندي نما كبمو جبرا كبمو مالي في سچي قدر غني إني كفا سادنا تا سلام ما تشول بان yoom san qofa سدنوتي yoom san qofa abbaa fi ilmi ol keessa jira afuuriin eenyu keessa jira eessa jira غافي قدادا eega ماما ما تناغلو دي دوريس ناغلو دي مرات كنو wallahi rakkisaa bar إيه hafuura gabbusanii of echuu gubbaa ta'anii caffatu وانا جايبات وانا يادمني تي وانتي چتو امنو گلو ديدي نموني بايينس غافي كنا كازارو افوري ما گبوي نكام مول بيدني إيه eessatti ani ilma namaati jedhee wangeela yohannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani ilma namaati jedha wangeela yohannis 13 lakkoofsa 3 yohannis 3 lakkoofsa 3 irratti ilma namaa isa waaqarraa gabbu'e malee jedha ilma namaati gaafa dhufuus akkasuma gartee hojii ergamootaa keessatti boqonnaa 5 lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa meeqa irratti yani Istifaanos hafuura qulqulluun guutame Yesus Kristos ilma namaa kan mirga waaqayyoo ta'u argee jedha. Gaafa dhalatees ilma namaa, gaafa dhufe ilma namaa, gaafa ol ba'es ilma namaa, gaafa deebi'us ilma namaa, gaafa guyyaa qiyaamaa ilma namaati jedhan. Hoseen himee eenyu maka bira ilma namaa jabaatanii du'atti kennee yaa nama Naazireet jedhamas nama Oromoo oo nama Itoophiyaati jedhanimi kun nama Naazireet Yesuusis waaqayyoon biyya qaba. Ajaa'iba paasapoortii qaba zeeginnati qaba iddoo dhalootaa qaba haleluuyaa maal wangeeluma kana dubbistan barni amantanii gara islaamaa dhuftanii obseen tuni sammuun si fayya qabdii bara obsee doolaar takka wangeelli hundaayyuu gara islaamaatti nama jira akkasi waaqayyoo kootiif keeysan jedha abbaan nan caaloo jedha akkasi ona sultan waaqayyo keessan jedha erga ta'ee inni yoo waaqa qabaacha waaqa itti amanaaru qabaachaadha kallatti afaan kallatti fi alkallatti ummata wallaale nu rakke waaqayyo kootii fi waaqayyo keeysanii jedhe Yesuus abbaa kootii fi abbaa keeysan jedhe wangeela Yohaannis 20:17 irratti asii achi maal barbaaddan kijiba yoo taate malee obseenaati sammuu nagaan jedhate normaal sa'u noomin jedhate
So sani Ismaili wajjin haasa'ame. Ismail Islam wa Kristaan. Ismail. Assalamu alaikum. Mali jolle ani kafiran fakkaata maqaa kiyya ni laaltanu akka erga Amanuel Siseni bar. Subhanallah wallahi nanna yana. Ashe. Lamato. Maqaa Muhammad baafate Khadija Aisha eenyu muslima baafate jiru Kristaanni dubar. Ali jeen manjiru guutu bar. Kanaafuu maatu maqatti hin jeellawina maatu rakkatina. Dhiifama ustaaz. Kitaaba fudhachuu dhiiseetti mar haannis maal fudhachuu dhiiseetti. Ustaz yeroo baay'ee warri amantaa Pirotestaantii kun maqichatti hin qaana'u ibsachuun barbaadanii akkaataa isaanii yeroo amantaan kee maa hin dhageenye amantaan koo akkas illee jedhanii ibsachuu hin danda'an. Sababi isaa maaliif jettanii yaaddu background? Mustafa alaikum salam. Ibsachuu illee barbaadanii amantaa sanatti hin saalfatu. Maaliif laata sababi isaa? Amantichaa tokko hin Background wanti isin beektan jira. Waan hin jirre sanirraa jechuun waan bar akkanumatti amanan malee waan wangeela irra hin jirre bar. Gartee Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Hafuura Qulqulluu kan jedhu wangeela irra hin jiru. Qeenxeen amantii kan jedhu hin jiru. Duuka buutuun amantii kan jedhu hin jiru. Amantiin dhugaa kiristaana kan jedhu hin jiru. Amantiin kiristaana qeenxa kan jedhu hin jiru. Amantiin kiristaana amantiin Yesuus kiristaana kan jedhus hin jiru. Yesuus ani Waaqa kan jedhus hin jiru. Waliigalee gartee so Yesuus Kiristoos gartee Waaqayyo kadhadhaa jedha gartee cubbuu keessan inni Waaqa jedhu isiniif dhiisa. Yaa Abbaa dhiifama godhiifi jedhaa miti Yesuus bar. Dhiifama godhiifi homaan beekanii jedha. Inni Waaqarraa san gartee cubbuu keessa isinii waa'ee kadhataa keessatti illee barsiisee Luqaas Maatiyos keessatti illee gartee yoo kadhattan akkanatti itti fufee kadhadha. Yaa Abbaa keenya yaa isa Waaqarra jiru cubbuu keenya nuu dhiisi. Sooraarraa fi boru nuu kanni jedhaa kadhadhaa jedhe. Maal jechuu jedhan isin hin galtu kun afaan Oromoo afaan yoonii manyaatiin isin hin gala. Akkam gootan afaan Oromoo isin hin galle. Wangeelee afaan Oromoo isin hin galle. Ustaz. Gaaffii tokko waan natti ta'u ustaz ammarraallee jechaadha. Yesuus Kiristoosii gara Maariyaamiin keessaa hafuuraan boqotee ergamaan Jibriil dubbateetu gara Maariyaam keessa boqotee jedhama. Akkamitti boqochuu danda'e wanta jedhamu fa'aa yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a. Silaa namoonni baay'een ilma Yoseef jedhu warroonni kaan immoo ilma Waaqayyoo jedhu. Isheen iyyuu immoo aniif abbaan kee si barbaadaa turreetti kan Yoseefiin ta'uu isaa fa'aa dubbatti. Iddoo tokkotti immoo ilma Waaqayyoo gaafa jedhamu kana gaaffii namatti ta'a wantichi. Meenuu ibsaame himmatti Ilma Waaqayyoo jedhanii karam maal jechuu ilma Waaqayyoo? Ilma Waaqayyoo wangeelota keessatti ilmaan Waaqayyoo kan jedhaman baay'ee Yesuus qofa ilma Waaqayyoo yoo goota Waaqayyoo ilma tokkicha san qaba. Ilma Waaqayyoo jechuun gartee akka gartee wangeelli mus macaafni dubbatuttis nama waan gaarii waan Waaqayyo ajaje tokko waan raawwatu jechuudha malee Waaqayyo illee kan jedhaman numan jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. So Yesuus qofa Waaqayyo jedhanii eenyu nabiyyoonni raajoonni hedduu ilmaan gartee Waaqayyo kan jedhame hangafa illee kan jedhame hin jira. Israa'el hangafa koo jedha. Hangafa Yesuus quxxusu lama kan jiddu galeessaati. Kunis gaafii isaan deebisuu qabani. Waliigallee so Waaqayyo tokkicha ilma isaa jedha. Achirratti Yesuus hin jedhu. Tokkicha ilma isaa san eenyu bakka duwwaati bar. Bakka duwwaa boqoddalaa mulaa Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hanga biyya lafaatiif eenyu tokkicha san itti guutuu qabda ragaa fiddee Waaqayyo tokkichi ilma isaa Yesuus jettee itti fidu qabda ragaa. Okay Waaqayyo tokko qabeetti ati ilma eenyuti ilma Seexaanaati moo ilma Waaqayyooti? Akkasiif gaafachuu qaba. Ilma Waaqayyoo kan jedhamu baay'ee jira ka macaafa akkas taanaan maa Yesuus qofa ilma Waaqayyoo godhan. Addaammi kana galchaa meeshaalee jira bara dhiifama. So wallahi nama rakkaboo ani uummanni wangeeluma isaaniitu fudhanne firraa hin jibbee itti dhiisee bara. Boqonnaa takka malee hojjennaa isaanii. Boqonnuma takkitti dubbatu san yoo fudhatan olii galle maashaallah jechuu. So Ephraim yaa. Ay baay'ee ulfaata wanti. Iddoo tokkotti warri monitorii sinirree hubannaatiin jeekiname. Iddoo tokkotti Yesuus. Doolaara tana doolaara jaalattiin si'a.
Obsi. Dubbisaami. Mana gitu sih, anum di galte fikirti. Ya, ya ustaz nagaan sini fatau. Amin. Jirtu gua sih. Jirra kala rabbi. Biyyi lafaa waaqayyoon natti himee jira akkas irratti duulaa jirtu. Kan hojii gubannee isaanii asitti nutti riyaa juujuu. Baay'ee sisaamaa jira jedhe. Baay'ee sisaamaa jira jedhe. Ameen hin jedhinati. Harka kee kan mirgaa gara bumoo as kan ol qabi waaqayyo tokko jedhi. Yaa gooftaa, yaa abbaa isa hundumaa gararraa jirtu ati naaf qaaliidha jedhi. Ajaa'ibuma bara kana. Wallaahi. Rakkanne. Islaam maal jette saree bu'aa barreessite? Chaalenjii moo'ii dubbatte. Ustaz miliyoona tokko sila akka Itoophiyaatti miliyoona Itoophiyaa tokko jedhaa jiran warri peente chaalenjii wayii dhiyeessan islaamummaa. Lakki birrii Itoophiyaa birrii 100 anchi birrii Itoophiyaa birrii 100. Maaliif eenyuuf? Nama deebiseef abbicha meeshin isinii godhaa. Oh, okay. Rabbiin kee hiriyaa godhu. Okay. Bareeda. Tanaan dhufanii bareeda maa. Birrii isin fudhannaa waa hundaa hin fudhanna nuti waa hundaa hundiif. Caadaallee ijoolleellee hin fudhanna. Hunda siitu. Okay, Abdii shaadaa jira jedhaa jira. Eenyu? Birrii qofa miti namni shanillee qonni shaadaa qaban. Abdii Haamid dubbisaa shaadaa jira bar. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Anu ajaa'iba. Waa arge. Hayyee? Warri muneetara qabdanii gadi hin buusinaa nama. Shaadaa qabee shaadaa jiraachaa jira waan ta'eef mijaa. Gariin dhuma dubbisuuf shaadaa jedhaa bara. Kanaafiyyuu ilma waaqayyoo baay'eedha kaa ustaas. Yesuus qofaa miti. Ilma waaqayyoo baay'eedha Yesuus qofaa miti kaa kanaafiyyuu. Haasaa hojjetu haasaa sagaleen kan kee malee dhagee bar viidiyoo kan kee. Taariku viidiyoo cufadhu mee si qabaa jiran natti fakkaatanii torkii. Oyi ilaa ilma waaqayyoodha jechuudha hundumtuu Yesuus qofaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu nus ilma waaqayyoodha jechuudha miti ustaas. Akkas akka wangeelaatitti. Baay'ee namatti tola. Tokko fudhanii waaqayyoon tokkicha san qaba tokkicha sanuu jala ajjeesanii mi? Obsi ilmi waaqayyoo tokkicha ilma waaqayyoo tokkichuma sanii mi? Ilmi waaqayyoo kan biraan ni jira? Maka keessanii kanatti hojjeessita wayyuu noonu barsa shakkaa jiraani. Ilma waaqayyoo ajjeesan moo waaqa ajjeesan? Tokko jedhanii miti Islaam tokko. Ayya sitti haa tolu. Biyyi lafaa kana waaqayyo sarara haa rukkudu abidda gartee karaa isaa waan irraa jaaketa abiddaa itti haa uffisu. Mana kee araaree fi simboon galgala kan haa galu obsi. Warri jaleertan namoonni ijoolleen kiristaanaa ol ba'ame. Ustaas du'aa inuu godhaa jechaa jiru jalaamu. Hunda godhaa daawwa itti goonamoo du'aa itti goonamoo maal itti goonaa wallaallee bara. Ustaz. Abet. Akka namni akka musliimota bira nannee kan du'aa inaa godhamee ani rakkadhe. Musliimota bira akkam? Akkam jennee si goona musliimota bira jirta kun ofii hoye. Ayyee Itoophiyaa galisiif hin godha. Rakkisaadha kaa akkamiin jedhame. TikTok irra okay akka hin dhayine TikTok irraa gubi du'aayuun barbaachisu. Akkasii miti Islaam. Ustaz miti mana Islaama kanan dhayti
maaf dhayti jedhanii ala kulli haali khayriyaa godhumaa isin dammoo shaada rafa kan olla natti mee jira dhugaa anuma isii qabsiisa jaalattu baay'ee anuma isii qabsiisa yoo lubbuu waaqayyo na jiraachise yaa gooftaa harka numarratti qabdi mucaan tun hin qabatti inshallah hin qabatti hin miliiti du'aayina godhe mana islaamaa akka dhufnette gara waaqayyo tokkicha rabbisi afidu waaqayyo tokkicha isii shamara godhe uume ana dhiira godhe uume sana rabbi osoo walleen bullee siifaa kenna. amen isa yesuus dhiira godhe argamsiise isa abbaa malee argamsiise isa anaa fi isii haadhaa fi abbaa jidduu argamsiise bishaan sanarra tokkichuma saniif tamasa kamtu isa tokkicha gartee waaqayyoon gartee yesuus kiristoos halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bule sagada isa achi siqee barattootarraa kophaa isaa iddoo kophaa dhaqee yesuus waaqayyoon kadhatee sagada isaarraa kadhaa isaarraa yeroo xumurate barataa isaa keessaa tokko itti dhufee yaa barsiisa akkuma gartee Yohaannis gartee barattoota isaa barsiise akka waaqayyoon itti kadhannu nu barsiise jedheen akkasii yesuus barsiise yoo kadhattan jedheen yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu sana jedhaa kadhadhaa jedheen isii abbaa kadhattu rabbi si haa taasisu gara waaqayyoo tokkicha sanis yaam yesuus kiristoos illeen mana abbaa koo keessa jedhe mana isaatii miti mana hin qabu yesuus biyya lafaatitti illee mana hin qabu waaqarraa illee manni kan isaatii miti mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira isinii qopheessuudhaaf hin deema jedhe mana isaatii miti gara waaqayyoo tokkicha abbaattiin isin yaama jedhee bar karaadha karaa waaqayyoo yaama dhugaadha dhugaa waaqayyoodhaa dhagee dubbisa so kanaaf waan akkasii godha inshallah rabbi isiniif haa laaffisu sanuma jedhee bo akkasii nagama sagaleen ko ani inni liqa bakka saanti yas dhumatte ustaz galgala walitti deebina nagama wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti sagaleen waaqarraa dhufee ilmi kan koo innan jaalladhu isa kana isa jedha sagalee hin beeknu ka achumaan immoo sagalee seexanaati immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 37 irratti immoo abbaa isa na erge sana sagalee isaa dhageessisiin beektanu bifa isaas argitanii hin beektanu jedha. Akkasii Yohaannis 5:37 irratti yaa. Inni Maatiyos irraa kuni sagalee eenyutu dhufee dhaga'ame ilma koo inni jedhe eenyunni kana ka isa jedhu waaqarraa jedhe sana waaqarraa malaayikaadha moo sagalee wahii lallaba fagooti moo sagalee jinniiti moo seexaanaati moo sagalee namaati moo sagalee eenyuti asii ol uumamni hedduu jira waaqarratti ergamoonni waaqayyoo asii ol ni jirani. So sani kuni waan fudhan sagaleen waaqayyoon dhagaamtu asini dhagaamti hin dhagaamtu sin jedha sagalee waaqaatu hin jedhu waaqarraa jedha ragaa hafidani sagaleen waaqaani dhagaamti gaafa jedhe gusin fudhanna sagaleen tanta waaqaati jenne so saniif ammas maratti isin dhiisa inshallah yeroo biraa deebina dole Iya galatooma ustaas. Noora akkasii Waan bareedaa hedduu. itti rabbii keessa jiraadha Kabajamaa galatooma. inshallah ayya. Adit deebina ayya assalamu alaikum.